Sidubani taddu siin malee nulfaadhu qofaan gudunfadhu sidubani taddu siin malee nulfaadhu karaaf karoora koo hundaa sitti kenneensi wajjinii mala siinan dursa hundumaa mareessi wajjinii tumsa namaa caala siin malee sagantaani fedha koon qindaa'uu xumura fokkisaa kanaafan sitti qee jiruut keessa jirtu misha goolamnisaa qofaan gudunfadhu sidubanii taddu siin malee nulfaadhu qofaan gudunfadhu sidubanii taddu siin malee nulfaadhu Kam jirtu daawwattoota qophii daandii wangeelaa show kun qophii keessummaa daandii wangeelaa. Qophiin keessummaa daandii wangeelaa dargaggeessa cimaa faarfataa Mitikkuu Imaanaa ni qabatee jira. Faarfataa Mitikkuu Imaanaa gaaffiiwwan tokko tokko seenaa jireenya isaan gaafanna waan ta'eef humna qophii keenyaatti nu wajjin ta'a. Mitikku anaa dhufu siin jenne. Daawwattoota keenyaa wajjin wal bare Mitikkuun eenyu? Eessatti dhalate? Eessatti guddate? Haala barumsa isaa? Hundumaa fi nagaan baay'ee isiniif hawaasa jira du'amsi. Ani beektira maalaa agasa bal'aa jirbina wallaa. Ani galtuu qarraan galaa agasa bal'aa hunduu tokko seeraan ta'e ajumma itti barsi. Guddaa gama diinii malee wanti sagaludhaan tokko qalmaa fi taa'u lagan murtii peeje. Ani bataa miti barumsa mureeraa hoggama barataa refti bilee sureeraa ol garaa dogdeeraa. Badis baay'een argaaree hin jiru. Waaqayyo guddaa si eebbisu konneekshiniin xinnoo sagaleen isaa qulqullina hin qabu. Waaqayyo rakkina Wallagga keessa jirudha. Waaqayyo amma isinii banuun keenya guddaan eebbifamenna. Mitikkuun akkamtiin gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti dhufe? Namoonni baay'ee yeroo dubbatanii gara gooftaa Yesuus Kiristoositti kan dhufan, kaan faarfannaa dhaggeeffatanii gara gooftaa Yesuus Kiristoositti dhufani, kaan immoo wangeela lallabamu gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti dhufu. Kaan immoo waaqayyo natti mul'ateera jedhanii gara gooftaa Yesuus Kiristoositti dhufu. Inni kaan immoo maatiidhaan dhalootaan fudhatee gara gooftaa Yesuus Kiristoos kana dhufa. Ati akkamtiin gara gooftaa Yesuus Kiristoositti dhufte? Dubbadhu karaa kana dubbaddaa sagaleen kee viidiyoon kee akkasuma na taa'u. Faarfannaa jechuun si maal jechuudha? Nagaamu? Bilbiluma kanaamu? Bilbiluma kanaan dubbadhu viidiyoon kee immoo akkasuma na taa'u viidiyoon kee galaa jira rakkina hin qabu. Faarfannaa jechuun anaaf karaa daandii dhugaa Kiristoosiin ittiin jireenya bara baraa nama qopheessanidha. Ofii jiraatanii namni biraan illee akka jiraatu fakkeenya kan ta'anii darbanidha. Sagalee ta'anii nama Kiristoosiin hin qabne nama karaa jireenyaarra hin jirre gara jireenyaatti fiduudha. Anaaf faarfannaa jechuun waaqeffannaa jalqabaati. Darbee immoo bara baraan illee kan hafu faarfannaadha. Addatti kan faarfatamu warra aboon mootummaa kennameef jireenya bara baraa dhaalanii fi faarfannaan galgala isaanii gaafa isaan gonfoo fudhatan darbanii illee kan faarfatanidha jechuudha. Dhiifama guddaa gidduutti konneekshiniitu nu jala rakkisaa ture. Mitikkuun akkamtiin gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti dhufe amma sagaleen qulqulluudha waan ta'eef ibsuufii dandeessa daawwattootaaf. Egaa ani kan gooftaa Yesuus Kiristoositti itti fudhadhe kutaa 7 baratan ture. Abbabaa Tamasgeentuu faarfata biyya keenya. Eeshi. Konfiraansii dhufee jechuudha.
gaafa sanaani lafanta yoonu ankaa kee lafanta ture. Kottaa namoota Yesuusiif laannaa galata faarfannaa jiru tokko faarfata ture. Kottaa namoota Yesuusiif laannaa galata. Kottaa namoota Waaqayyoof laannaa galata. Kan jedhu faarfata ture. Ani immoo cabeen jira. Miilli koo na caccabee jira beektaa. Namni kunoo fayyaa ta'e akka kana gitaara taphate Waaqayyoon faarfata. Ani maafan jeeqa maafan jireenya Waaqayyoof isaanii jiraadha tureen. Gaafuma sana murteessee galee. Magaalaa Gamsa Bal'aa keessatti ministiroon hojjetan ture baay'ee manduurii jedha namni baadiyyaa fi hundumtuu nama qatameetta gaafa gabaa dhufu. Egaa Waaqayyoo ofii isaan nadeeffate namni nama masakkaraaf namni kan inni nama masakkara yoo jiraate birrii naa kenneen tala baluu arrabsu dhimma baluu arrabsu jaarsa sana arrabsi jedha ture. Arrabi koo kaleessa nama arrabsu har'a faarfata Waaqayyoo fi hojjetaa jechuu barbaadu. Waaqayyo guddaa si eebbisu seenaa jireenyaa baay'ee nama gammachiisudha. Yaa waan fokkisaa keessaa na fide Waaqayyo tasaa sobanii of akka abbadan miti. Jireenya xurii fokkisaa tokko keessaa na fide Waaqayyo maal taasise. Hojii dinqii hojjete Waaqayyo faarfataa Abbabee Waaqayyo guddaa isaa eebbisu. Garuma kanatti tufee faarfannaa caalsistee dhaggeeffattu yeroo amantee jalqabdee faarfannaa eenyudha? Maaliif immoo caalsistee dhaggeeffatta? Faarfannaa addisuu fi faarfannaa fi binikaanaa baay'ee makanan dhaggeeffatudha. Haadhi kollee kan ittiin kadhattu haadhi koo baay'ee waaqeffatti. Abbaan koo dirsa bu'u waaqeffatu Waaqayyoon hin qabu waaqeffataan miti kiristaanaan miti musliimas miti. Tollee hanna gochuun jechuu barbaade. Sagaleedhaan xinnoo nu dhageessisuu dandeessaa? Kan addisuu asii gadhiisuu? Kan addisuu. Daawwattoonni keenya akka dhaggeeffatan. Yerusaalem mana koo galgala Yaafi kottu Yesuus koo nangala Biyya kennaa tola Achi keessa dhugaara yaa'am Turri namas waan gaarii dhaga'am Waan dhaga'am Achi keessa Itti fufii. Kanan jaallatani baay'ee. Waaqayyo guddaa si eebbisu. Hundi keenya iyyuu faarfannaa. Faarfannaa fi binillee dhaloota yaa'e utuu dhaloonni yaadate baay'ee malee barbaada faarfannaa. Feebuu moo? Nana mana gooftaan isaan hin baanne buleeticha mana kan hin nyaatamne takka guddaa keessa qofaa yeroo hin deemu addunyaa wajjin garaan furraa qabu. Faarfannaa jirti. Waaqayyo guddaa isaa eebbuuf. Bachuufi bakka jireenya koo kan jijjiire faarfannaa maadha. Kanaaf waan hawwee biraa ga'eeraa jechuu barbaade. Gara tajaajila faarfannaatti yoom dhufteeti? 2010dha. 2010 kutaa 2010 faarfannaa baay'ee nan barreessa kan jedhu gargara tokko fa'aa jedhamu soddoma faaruu barreessa jira guddaa dubbachuu. Okay. Tajaajila faarfannaa kanatti yeroo dhuftu akkam namoonni tokko kenna utuuni kadhadhu Waaqayyo natti himee utuuni wangeela dubbisu akkam faarfantaa ta'u Waaqayyo natti himee jedhanii dubbatu. Ati immoo akkamtiin gara faarfannaa tajaajila kennaa kana qabaachuu kee akkamtiin barte? Moo nama sitti hime? Waaqayyo guddaa si haa eebbisu ani faarfannaatti kanan dhufe baay'ee otuuni namanii. Okay. Obboleettiin koo Dammaa'ee kan jedhamtu amma heerumtee ijoollee nama qabdi. Bara kutaa 4 bara dhufaa michuu bara dukkana Yesuus michuu bara dukkana siinani bu'uureeffamee siinani nama jedhamee jedhaan tolarraa. Faarfannaa kana tiraaktaa hojjetee YouTube illee jala jira. Isheetu naa barreesse faarfannaa 16 wayiidha kan isheen naa barreessite yeroos qubee guutee sababii barreessineef dhalootaaf ta'a waan ta'eef jettee naa barreessiti. Ani garuu faarfannaa kana 2000
jaadha kan inni bahee faarfatu. Eeshi. Waaqayyo guddaa si eebbisu ergaa guddaa daawwattoota keenyaaf dabarsaa jirta. Boodan dhaggeeffatu jennee yaadna. Amantoonni tokko keessumaa amantoonni dur waaqayyo waaqeffatanii warri maanguddoon umuriin isaanii dheeraa deeme faarfannaan dura fee jedhu. Faarfannaan bara keenya fi bara keenya kennaa yeroo fudhannu kadhannee jirgeenfannee wangeela dubbisnee faarfannaa bara kana garuu faarfannaan yeedaloonsaas sochiinsaas sirbaa wajjin wal fakkaataa jedhanii dubbatu. Namoota akkas jedhanii fi deebii maalii qabdachi? Yaa deebii quubsaan qaba kan jedhu keessaa faarfannaatu dura fi otoo hin taane qulqullummaan jiraachuutu duraa nama. Qulqullummaan jiraachuun amma hin jiru. Persentii 97 jallina jechuu nan danda'a. Maaliif argaanudha? Taphataa meeshaadha. Faarfataadha. Konfiraansii nama wajjin deemee hollolillee jira. Birrii 3,000 fudhadhu jedhee jechuudha maqaan maanda'u. Kan 10,000 illee dide jira. Waliin tajaajila dhaqee. Wanta akkasii anaanis yeroo hunda nagaa dubbiin akkasii. Jechuun ani soba waan hin qabne dhaloota hedduu jireedha kan hunda yeroo baay'ee konfiraansii gaafatti. Sababiin isaa maaltu dhugaluu dide beektaa anuma wajjin faarfattoota gara kana faarfannaa tokko garaa kee akkuma isheetti hojjetu isheen warra ispoonsara barbaadanii viidiyoo hojjetu faarfannaa osoo hojjetin garuu dursa qophaa'utu nu barbaachisa. Sirrii jettee. Faarfannaan qophaa'ee dhufee dhaloota hin argata. Dhugaa isaanitti dubbachuu fi akka sirbaatti isa hojjetanii akka kamitti yoo hojjetanii bu'anii isa hojjetan kolfaa isa hojjetanii faarfannaan jilbaan dhufee fi faarfannaan jilbaan hin dhufne beekama. Faarfannaa hundi naa kennameefis dhaqee faarfachuun bu'aa hin qabu. Asiin dhaamsan qabu yoo jiraate faarfannaan dura fi otoo hin taane amma. Garuu qulqullinatu amma hin jiru. Faarfatee gadi baheetu jireenya waaqayyoo bishaan jiraata. Kanaaf gaafanni achi bahu warboonni sabboonni keenyas ayyaanni waaqayyoo itti irratee faarfannaan dura fee jiru. Darbee immoo ani faarfataadha. Fakkeenyaa faarfattootuma karaa irra jiran dursan hangafa. Addisuu Abbabee Baacaa Faayyoosee biratti faarfannaan isaanii dhaloota keessaa biriijii meeshaa isaan ittiin faarfatanii wajjin dhaloota kee hambatu. Hin badu sirrii jettu. Isa amma seenaa garuu yoo ilaalte biriijii isaan itti faarfannaa mataa kuturii tokkitti qabattaa. Sayyuu qabatte hooma waa faarfannichi viidiyoo bareedaan waraabamee eebbisu ta'edha. Namni jecha isaa qabatu hin jiru. Sababiin kun maal ta'e? Egaa tiraakii birrii 2,300 hojjetu tiraakiin hojjetamaa hundumtuu faarfataadha jedhama. Dhiigera jedhama. Eesuma argaa oolchuudha. Gadhiifamaa kanaaf babbade darbee immoo faarfataan waggaa 3-4 waaqayyoon kadhatee faarfannaa qopheessuurraa guyyaa 2-3tti faarfannaa ajaa'ibaa gadi yaa'u kanatu faarfannaa rakasa godhee fi jechuu barbaadan malaalte ta'uu ta'e waaqayyo guddaa si eebbisu. Biyya lafaarra dhugaa faarfannaa biyya lafaa faarfannaa mana waaqayyoo irra jiru tokko wal fakkaata. Wal fakkaata sirreetti. Ayyee faarfannaanis qophii ta'eera. Service koppii ta'eera. Kanuma si gaafachuuf to'an deemaa jiru ati na deebiste. Bara kana yeedaloon himee koppii ta'eera. Faarfannoota hedduu. Fakkeenyaaf gaanamma walloo fi yeroo baay'ee faarfannaa dhugaa isaanii taasisa koppii namaan hojjetu. Akka barbaadinaan jedhu malee boris hin hojjetu kanaan duras hin hojjennu. Fakkeenyaaf amma faarfannaa akka haataa sadii tokkotti nu taasisa. Faarfannichi baay'ee miidhagadee namana. Booda irratti dubbanna isa. Ayyee. Faarfannaa koppii godhee tokko walloo hojjete waan ta'eef malkaamuu walloo hojjete akka malkaamuutti hojjetanii faarfannaa kennaa. Gaafa gadi ba'u garuu hin dabdu. Faarfannaa yeroo akkas jettu yeedaloon kun hatamuun jira yeedaloon kun rakkina qabaa jettee dubbatteettati. Maafi kennaa yeroo jedhamu kennaan walirraa hatuudha moo maaliif wanti kun amma nagee? Kennaan jirbaan fudhatama waan ta'eef maaf dubbiin kun gara sirbaatti deebi'e akka yeedaloo baruutatame sirba baruutatame akka jedhamu maaf akkas ta'aa jira dubbiin. Ayyee anaan iyyuu naan jedhanii turan baranaa dhugaa kaayoo sitti himee. Himanni sirratti banamee ture namichi tokko keessaan. Dhugaan isaallee bira ga'ameera. Jedhamee ture boris faarfattoota hedduun hin jedhama. Tokko
ati dhugaamatti faarfannaa dhaloota jijjiiru yoo faarfatte ji'a lama sadii fi sadarkaan kee ol ka'a garuu ji'a sadii booddee karaatti kubsaan barbaadu. Jechuun argaan jira baay'ee faarfattoota argaan jira waan ta'eef. Darbee faarfataan maal gochuu akka qabu waan akka faarfatee faarfataan maal gochuu akka qabu yoon ibsee adaraa dhabi keenya maal keessa jira maal goonee waaqayyo gara mootummaa waaqayyootti nama fidu qabna maal goonee jireenya akkamii jiraannee jennee yoo faarfannee gaarii. Himatni sirratti baname himata sirrii miti jechaa jirtaati. Ani moo? Himata sirratti baname sun maal ta'e amma dhumni isaa maal ta'ee jira? Himati irratti baname egaa akkatti ibsametti qeessota haasa'amee mari'atametti hin jedhame miti jalqaba. Eeno. Lafa lubbuutti nuti kan nuti agarre hanillee gaarii manaa godhi malee nama rukutuus maaliif hin danda'u humna isaas hin qabu. Deebiin namaa kan baasu waaqayyoodha. Garuu wantichi anuma faarfataatu walitti ba'e sayyuu adaraa kadhadheedha. Garuu gaa dhugaan jiru waaqayyoof gala jaarsa waldaa biratti haasofna qeessota biratti haasofna kana jedhamee ture hin didame. Isuman deemee sossobee gaafadhee gaafan gaafadhu uturii isaatu keessara faarfannaan koo uturii akkas akkasiitu keessara naan jedhame. Eeno garuu waa'ee faarfannaa keeyatamuu kana haatuu yookiin hatamuu kana yedaroosaa guyyaa kaan dubbanna yoo fedha qabaatte guyyaa kaan namichi sanas barbaannee finnee siiniif finnee dhugaa isaa utuu dubbanne wayyaa amma namichichi nutti mufachuu danda'a. Namicha wajjin walii gallee finnee bira dabarreerra ani dhugaa ta'uu fi bira darbitaniitu sana waaqayyo guddaa sinaa eebbisu. Finnee bira darbine waa'ee isaa namni yaadachaa jiru jiru amma waliin jirra namicha wajjin waliin binaa tumnaa walii bilbillaa. Waaqayyo sinaa eebbisu akkas taana waaqayyo sinaa eebbisu. Baay'ee dhugaa bishaan borii abdatamuudha dhugaa isaa yoo finnee. Yoon amantii jira bishaan nama gaariidha. Garuu namni ana jala jira beektaa namni akka hin tarkaanfanneef waa hojjetu garuu jira. Isaan kana bira darbeera waaqayyo bira na dabarseera. Hojii qooltichi hojjechuunidha kanatti bira kaleeffatu. Waaqayyo guddaa si eebbisu gaaf tokko moomichicha onlaayinii finnee teenyee lama taanee naasofna waaqayyo guddaa si eebbisu kiristaanummaa dhugaa nutti agarsiistanii walitti araramtanii dubbii dhugaa baasuu keessanii waaqayyo si eebbisuun siniin jedha. Faarfannaa jalqaba iddoo aarsaatti faarfatte ni yaadatta iddoo aarsaatti mitikkuun faarfannaa maaliif faarfate? Keessoo wanti hakamsa bal'aatti faarfate jalqaba ayyaanam jedhu irratti na baasanii. Eeshi. Ergatti gara koota ati amma alam sodaadha. Barruu kiraatii fudhatee sanuu dhibba nyaadha. Amaanis nan argatu wanti san jiraadha. Eeshi. Waan fedhe yoo natti dhufuudha deemtu baata faarfannaa jiru. Yeroo sana nan yaadadhaan ijoollummaa kootti iddoo aarsaatti bahee naasuun jira namatti saaraan ta'uun jira callistee faarfattee baata garuu hafuura qulqulluu si gargaara malee. Gaaficha mudannoo maaliif si mudate mudannoo akkamii qabda turte? Gaafa baay'ee baay'ee masimaa wayii godhee. Eeshi. Kutoraa addunyaa baay'ee. Eeshi. Sagantaa mandalaa irratti hin faarfannee yeroo kana gaafa naannoo hin faarfanne akka amantaa kana maalatti na baasanii. Eeshi. Garuu mudannoo qaba. Mudannoon qabu tokko osoo baay'ee faarfattu dubartii afuraa hamaa qabu tokko jira hundaa ishee beekte yeroo hundumaa beekamtuudha. Eeshi. Akka nama afuraan guutamee beektaa kan isheen jiran. Eeshi. Ishee wallaansoo qabanii teessisu jedhan beektaa gaafa sana gaafa hin bahee faarfatte jira. Eeshi. Angaruun deemu dubbadheen faarfadha jechuudha. Na yaadadha yeroo tokko. Oduun faarfadhu miilli koo tokko na miidhamaadha kan cabe nan okkola. Si cabeera waaqa. Ammuma iyyuu cabaa nan okkola. Cabaa qabda. Dubartiin kun oduu ilaalanii maal hin ta'e sitti fakkaata darajaa waldaa keenyarraa sun dubbadhee faarfattuuni. Amantootatti hidda qabeen achi galagalee faarfachaa jira. Lakkaan hin beeku gaafa qabeen faarfachaa jira. Mudannoo namoota baay'ee mudateera. Dubbadhee mannaan immoo deebi'ee faarfachuutti ka'ee hungaruu dida. Maal ta'es jaan kun echaa turre naan jedhan namoota tokko garuu waa'ee fannoo keessa jira. Waaqayyo guddaa si eebbisu.
Ati egaa mee dandeettii addaayyuu qabda. Mee dandeettii kee kana viidiyoo isaa dura daawwattoota keenyaaf agarsiisnee Tolee. dandeettii kana mee daawwattoonni keenya daawwatanii nan gadhiisaa fi viidiyoo kana. Sagalee maalitti isin yaafee sagalee keyboard. Dandeettii uumamaa kana qabdu akkamtiin ofirratti barte akkamtiin immoo waa fakkeessuu dandeesse miti kumee daawwattoota keenyaaf ibsi. Yaa ani ijoollumaan kooti kaasee saawwaticha hin guddadhee. Eeshi. Gaarii hawwii hin saawwan. Yeroon saawwatisuu sagalee sirbaadha yeroo sana kanan baay'ee dhaggeeffatu yeroo xinnummaa kootii sana. Sirbaa Bitoo Kabbadee faan dhaggeeffatan ture. Gitaara Bitoo Kabbadeen taphatu baay'ee taphata ammayyuu afaaniini. Yaa nakkeessa beektaa? Gaafa nakkeessuu lakkaa'unuma jedhaman. Waldaa dhagee immoo waldaa makaneessuusidha kanan waaqeffadhus kanan dhabuti. Waldaa dhageen karaa maskootiidhaan yeroo isaan kiiboordii taphatanii. Kiiboordiin immoo ishee xiqqoodha yeroo sana ishee diiskiin naamni nyaati. Isheen sakkeessuun jalqabe lakkaa'unuma jedhama. Sagalee bineensaa nakkeessa mee namti gaddaadheen sagalee bineensaa nakkeessee sagalee bineensaa. Mee amma daawwattoonni keenya dhuguma moo kun viidiyoo ediitingii ta'ee dhufuu danda'a laayivii warri si dhaggeeffatu mee sagalee lukkuu akkeessiti daqiiqaama tokko utuu hin guutin akkeessi daawwattoota keenya. Yaa gitaara yoo nakkeesse ammayyuu akkaataa garaagaraatti na nakkeessa. No saayitiin nu jala deemaa jira gabaabsiti akkeessiti gara gaaffii gara biraatti hin caalu. Soba miti. Noormaalii mana hojjedhaa dhugaa dubbachuuf dandeettii mataan qaba soba otoo hin taane idiitu otoo hin taane. Isa Kan taphatadha fakkeenyaaf gitaara. Kakuu karaa saa'ii nama baay'ee waama. Amni kakuu didii bineensa nyaatama. Amma akkamiidha orjinaala miti? Orjinaala waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Amma torbee kana yookiin gaafa wiixataa faarfannaa haaraa nu gadhiista. Namoonni baay'ee yeroo faarfannaa maaf hin hojjettanii maaf hin gadhiistanii yeroo jedhanii dubbatanii baajatatu hin qabnu baajata guddaa nu barbaachisaa keessumaa viidiyoo hojjechuuni jedhanii himata dubbatu. Ati garuu kana cabsitee kennaa qabduun waaqayyoon tajaajilaa jirta. Namoota baajatannoo hanqataa faarfannaa baasuu kanaaf dadhabnee jedhanii fi cherchiin immoo yookiin amantoonni faarfattoota akkamittiin gargaaruu qabu mee kana irratti dhaamsa xinnoo nu dabarsi. Waaqayyo si haa eebbisu. Namni mul'ata qabu baajata qaba. Namni mul'ata qabu waan hundumaa qaba akka kooti. Eeshi. Ana maal deemee hojjechaa hin jira. Eeshi. Qarshii 100 garuu nama na gargaaree amma irraatti hin arganne. Eeshi. Na gargaaruu namaatiin barbaadu. Waaqayyo si gargaaraan gaadha. Yaa yeroo baay'ee kadhannaa keenyatti dogoggora beektaa. Yaa waaqayyo nama naa kaasi Ameerikaati. Afrikaati Itoophiyaati inni waaqayyo kadhan. Sirrii jette. Garuu kun dogoggoraadha namichi kuu biratti yaa waaqayyo atumti naa kayyennee hojii hojjennurraa walitti kuufannee isuma inni nuu ka'e yoo baane gaariidhaan jedhama. Waaqayyo guddaa si haa eebbisu ergaa guddaa dabarsiteef. Yaa dhugaatii ol dubbadhee faarfattoonni akka isaan natti gaddan hin barbaadu. Namoonni taanii kakuu eegu beektaa akka kakuuf siinoo tiraakiyyuu naa ergisu ammanaa. Ta'anii kakuu eeguurraa hojjetanii kakuu sanatti darbuun filadhaa. Waaqayyo bara akkasii albeemii kun haasumuraa akkasii kanan nagee jechuurraa waama dandeenyu hojjennee waan fokkisan qabne akka keenyaan bareeda waan ta'eef yoo baane gaariidha. Faarfannaa ammaa keessaa garuu namoonni qooda qaban jiru. Eeshi booda dubbanna sarratti. Yeenahu dhugaa dubbachuuf birii dhibba tokko yaa taatu namoonni gaafa nu raabbatina wajjin ba'anii na jechuudha. Waa baay'ee bareedanii. Gara sanatti deemaa jirra miti. Cherchiin maal gochuu qabdi jechuun amma walaloo ilaaluu dandeessi yookiin durii yeroo ani ijoollummaa yookiin yeroo ammas ta'e cherchiin makaana Yesuusiin keessatti guddadhee hin gulaalti turte.
Iyyee. Amma wanti kuni gulaaluun hin jiru, faarfannaa gulaaluun hin jiru, walaloo namatu barreessee nama laata. Cherchiin kana irratti maal gochuu qabdi? Gaheen ishee maalidha? Waaqayyo siyaasisu ani kanarratti gosa bareedaan qaba. Cherchiin bara kana raftee jirtu gaafa isaa dubbanne maal ta'e beektaa isa biyya lafaa keessaatu waan paarlamaa keessatti hojjetamee mana waaqayyo keessatti hojjetamaa jira. Ilma paasterii, ilma keetii, ilma baluu abaluu biraa kanaadhaanii ba'a malee namni mul'ataan ayyaanaan ilaalamee bahu jiru. Tuttuqaaniin tokko immoo yoo dheedhii isaatti galmee nyaanne jalqaba mi'aawuu danda'achi ishee garuu jijjiirra. Bishaataa isaa nyaanne garuu dabalatti nama godha. Waldaan keessumaa waldaan maal gochuu qabdi bara kana nama qabdu ilaaluun gaariidha. Akkasumatti ayyaanni irra raranii waan hin bishaanne tokko baasuurraa nama bilcheessanii baasuun gaariidha. Walaloo namaayyuu ilaaluun gaariidha. Yoo ofiillee yeroo dhabanii namoota faarfannaadhaan nama kana hangafaniif carraa kennanii guddiseen jiraachuu qabdi waldaa kiristaanaa keessa. Amma guddiseen hin jirretti ijoolleen abbaan irra hin jirre karaa irratti kuftee argatu. Sirrii jette. Waldaan kiristaanaa akkuma kana booddee ani waan tokkoon sodaadha. Waaqayyo bara hin fidaa. Bilisummaan foonis hin dhufaa. Gaafa sana garuu bilisummaan hafuuraa waan badu natti fakkaata. Sirrii jette. Yaa, gosa waan hin qabne. Waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Waan irratti waan sirbamu kanatti fakkaatan dhaloonni akka kanatti yoo tufe. Kanaaf waldaan kiristaanaa teessee ilaaluu qabdi dhaloonni. Sirrii jette. Dargaggoonni si ana dabalatee qabamuu qabna waldaa keessatti. Abboonni keenya nu gorsuu qabu. Nus abboota keenya dhaggeeffachuun dirqama natti fakkaata bara kana. Dirqama keenya ijaarsa waldaa kana buufamu yoo ta'e dhufaa paasterii namoota nu hangafanii hafuuraa jibbaan duduusanii kana buufamu yoo ta'e faarfachuun keenya bu'aa hin qabu. Mee faarfannaa keessa gaafa wiixataa gadhiissu xinnoo ishee dhaggeeffannee atis nu wajjin dhaggeeffadhu. Mee dhaggeeffadhu faarfannaa kana irratti dubbanna. Faarfannichi walloodhaan hojjette natti fakkaata istaayilii walloodhaan. Naan faarsa Yesuus koo akka safuu koo. Elendeegne dhabee maraa natti baafte bantee karaa. Anargeera Yesuus hin malee jiru kan bira. Anargeera Yesuus hin malee jiru kan bira. 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 Faarfannicha hin deegne jedha. Yesuus hin malee jiru kan bira. Yesuus hin Maalirraa kaatee mata duree kana filatte? Ani gaafa cabee gadi deebisuu hin barbaade abbaan komaan naan jira seeta. Gaafa na wallaananii ta'ii utuu gatanii gaariidha kun naman taatu sichi jedhe. Rakkina baay'een dargaadha isaa ta'an sitti namni gosa tokko gosa. Innaa waggaa fuulduraa utuu irra fuudhee baay'ee simaata godhatu. Kai barreedha. Lafee tokko jibne manaadha. Inni kun injilaan jaallatee nu faarfannaa barreessitu jira. Nan ka'e gaafan ta'u daftarii tajaa tokko bira jira. Daftarii kana irratti hin barreesse. Lakkaa'ee daldoo isaatti baasee amma namaatti gaafa kaa'u waa'ee abbaa kootiin natti dhufe sanyii yeroo hin jedhetu gaafasuma gargara. Yaa faarfannaan kun bakka bu'ee argatu jedhee man kaa'e. Deebi'ee mana hojjetan ture. Amma har'aatti faarfannaa kooperaatiif yeroo deebisuuf faarfannee kooperaatiif daa'ima nan deema. Yeroo galataas faarfannee amma har'aatti eenyu yoo beeku ijoollee istiidiyoo fi amma immoo ishee biratti fayyadamu. Yoo kanatti itti haadha bareedu dhufee maal naan jedhameta. Albeemii hojjechaa jira naan jette ture dhufee hunuma deegdee bara kana hoo naan jedhee. Jennaan lakkafannaan kun eegalu yaalti oogee aga dhumtini hojjetiin jechuu barbaade. Sabiin eelee immoo Miteen egaa faarfannaa kana mudannoo isaa utuu dubbattu addaan cittee mudannoo isaa nuuf fixi. Baay'ee mudannoo isaa baay'ee waan ulfaataa ture. Viidiyoo boriin waraabamu illee
Inaaf jedhan ijoollee hojii waraaban bakka sana deemnee waraabnoo haalli kenneessaa jedhanii maal ijoollee anoo waan hundumaa qopheessee jira. Tiraanspoortii hundi makiinaalee birrii 1,000 kan bahe jedhee gaafate. Apa mau udah jenang, hotel awal ini minggu di materi sorti jadi ni, hotel nama orang jangan ini aku mau di mana jadi di terbatas di sana kamu kan apa ni? Di mana? Itu mereka ada yang makan tiga ada. Mereka sudah cinta, mereka tadi sudah bikin ni. Nah, apa sana? Mungkin kan tiga ada ya, ada yo, nanti sistem jadi ni. Terus ada. Saya suku, aku sefuku. Elendek ne dabe mara, nante bamte bante kara. Anargera, manargera, Yesus imale, jiru kambera. Anargera, Yesus imale, jiru kambera. 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 Daawwattoota keenya dhiifama guddaa isin gaafanna. Sababa dhiya Oromiyaatti niitoorkiin qulqulliin dhabeef tamsaasa keenya kallattii bilbilaan gochuu dirqamnee turre. Utuu bilbilaan gochaa jirru sagaleen keenya qulqullina waan dhabeef dhumarratti yuutuubiin sagalee keenya miitii godhee arginee jirra. Dhumarratti obboleessi keenya faarfataa Mitikkuun dhaamsa inni dabarsate namoota kallattii adda addaatiin wajjin dhaabbatan Waaqayyo guddaa isaan eebbisu jedheera. Akkasumas yeroo dhiyootti albeemii guutuun akka dhufus dubbatee jira. Daawwattoota keenya seenaa gabaabaa obboleessa keenya faarfataa Mitikkuu irraa waan xinnoo akka hubattan abdii guddaa qabna. Sagantaa keenya irraa asuma irratti xumurree jirra. Nagaa Waaqayyoo wajjin. Nan faarsa Yesuuko, akka sefuuko. Elendek ne dabe mara, nante bamte bante kara. Anargera, manargera, Yesus imale, jiru kambera. Anargera.